kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama Facebook, TikTok akkasumas YouTube keessaniitiin nu daawwachaa kan jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu jecha kun qophii daawwachiisaati. Qophii daawwachiisaa har'aa keenya hojjettoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa faana kan wal isin barsiisnu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya ani qopheessee isin biraan kan ga'u lalisee gama ogummaa kaameraatiin abdiin nu faana ture. Manager projecti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Tole miseensa keenya kallattii hunda jiraniif miseensa buleeyyiis haa ta'u miseensa jiranis warri kanaan dura obsaanis nu eeggachaa turanii ammas obsaan akka nu eeggatan hojii isaanii deeggarsa isaaniitiin akka nu faana dhaabbatan kallattii barbaachisaa ta'een waldaan waan inni hojjetu kamittiyyuu balbala kamiiniyyuu haa jiraatu biyya alaas biyya keessas haa jiraatu akkaataa kamiiniyyuu waan waldaan kun hojii keessatti bobba'ee jiru miseensa aaraas dabalatanii yaadaan waldaa kana duukaa akka nu dhaabbatanii bakka jiranitti hojii irratti akka bobba'anii fedhii waldaan kun barbaadu immoo si'eessituu kan taatu yookiin kan nama yeroo ammaa kana biyya kana inni ijaara jennu tokkummaa kana ijaaramanii akkasumas diinagdee biyya keenyaa kana ijaaruudhaaf bakka jiranitti magaalota jiranitti godinaalee jiranitti akka hojii hojjetan miseensi keenya nanawwaa namni miseensi keenya kan ta'e immoo nuttis haa dhufanii nuttis dhufuu yoo baataniyyuu yoo danda'ame akka fedha isaaniitiin nu bira akka dhufanii hawwina nuti balballi keenya banamaadha akka nutti dabalaman akka miseensa keenya ta'an hin hawwina yoo isaanis ta'uu baatan akkaataa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensa isaas ta'e hojjetaa isaas ta'e piroojeektii isaas ta'e haala adeemsa biizinasii isaa inni gaggeessaa jiru kana muuxannoo kana fudhatee akka inni of ijaarama gaarii akka inni godhatu hin barbaanna isaan kanan nan dhaamaafi jechuudha. ጌታመሳይ ዮሐንስ እባላለሁ። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ፋይናንስ አስተዳደር ነኝ። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ የተለያዩ የሂሳብ አሰራር ዝርጋታዎች አሉ። ምክንያቱም ብዙ ብራንቾች አሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባም በኦሮሚያም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ብዙ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ብራንቾች ስላሉ በእነዚህ ብራንቾች ላይ የሚካሄደውን የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በኮምፒውተራይዝድ እና በተለያየ የሂሳብ አሰራር በዛ መሰረት የሂሳቡን አወጣጥ አካሄድ ነገሮች እንቆጣጠራለን እንሰራለን ማለት ነው። የሂሳብ አሰራራችን ሁኔታ ያው እንደተለመደው በኤክሴል በተለያየ ዶክመንቶችን ማዘጋጀት እየሰራን ነው። በዚህ በዋና ቢሮ ደረጃ ደግሞ እየሰራን ያለነው ኦንላይን አድርገናል። በኦንላይን የአሰራር ዝርጋታዎችን አድርገናል። አሁን ደግሞ በተረፈ በፒስትሪ የሚባል የአካውንቲንግ ስርዓት አሰራሮች ስላሉ እነሱን ተጠቅመን ድርጅቱን ቴክኖሎጂ እንዲጠቀምና ፈጣን የሆነ የሂሳብ አባላቱን የሚረዳበትን የተለያየ ነገሮችን በመዘርጋት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ብዙ የአሰራር ዝርጋታዎች አሉ። አሁን የድርጅቱ ፋይናንስ ወይም ደግሞ የድርጅቱን የገንዘብ አቅም ሊያሳድጉ የሚችሉ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በሆቴል እና ቱሪዝም እንደዚህ የተለያዩ በንግድ ዘርፎች ላይ የተለያዩ ንግዶችን ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሉ። ፈጣን የሆኑ ኢኮኖሚያችንን የሚያሳድጉ ማለት ነው። የጨፌ ህብረት ስራ ማህበርን አባላትን ተጠቃሚ የሚያደርግ ድርጅቱን ከፍተኛ ደረጃነቱን ሊያደርስ የሚችል አሰራሮች ዘርግተናል። እነዛ ዝርጋታዎች አሁን ስንጨርስ ብዙ እቅዶች ታቅደው ፕላን ተደርገው ጨርሰዋል። እሱን ለአባላትም እና የምናሳውቅበት ደረጃ ላይ እየደረስን ነው። በቅርቡ እናሳውቃቸዋለን ማለት ነው። አባላት የሆኑ ያው ከኛ ጋር
ጨፌ ከተመሰረተ ያው 3 ዓመት ሆኖታል። በእነዚህ 3 ዓመቶች ውስጥ ብዙ ስራ ጨፌ ሰርቷል። ስለዚህ አባላት የሆኑትም ሰዎች የምንሰራውን ስራዎች በቅርበት እየተከታተሉ እያዩ ከኛ ጋር መስራት እንደሚችሉና ወደፊትም ደግሞ የተለያዩ ጥሩ ነገሮችን ጨፌ እያዘጋጀ እያስተካከለ ስላለ በእነዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው ማስተላልፈው። በተረፈ አባል ያልሆነም ደግሞ ካለ አባል ሆኖ ከጨፌ ህብረት ስራ ማህበር ጋር አብሮ የሚሰራበትን ነገሮች ስለተመቻቹ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ስላሉ የስራ እድሎች አሉ። አብሮ የሚሰራባቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ አብረው ከኛ ጋር ቢሰሩ አብሮ ቢነጋገሩ ልምዳቸውን እውቀታቸውን ከኛ ጋር አብሮ አድርገው ትልቅ ድርጅት አሁን እኛ የመሰረተው በኢትዮጵያ ደረጃ ነው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህንን ስም ጨፌ የሚባለውን ስም አጉልተን የምናሳይበት ራዕይ ያለን ማለት ነው። ይህን ራዕይ ደግሞ ከአባላቶችና ከህዝቡ ጋር ሆነን ስለሆነ ይህን ማድረግ የምንችለው አዲስ አባላቶችም ነባሩም እየመጡ ከኛ ጋር ቢሰሩ ብዬ ያስተላልፋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አማንቴ ጀሬኑ አባም ቢያ ወልዳ ጨፌ ሆጂ ገምታ በማለፌ እንዳቀብዳ ሆጂ ሰሉኩ ዱርዲሳ ኦላፊ ስሜ ፈትለወርቅ ደሳለኝ ይባላል። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ስራ ማህበር ሰራተኛ ነኝ። የስራ ድርሻዬ ያው የድርጅቱ የሂሳብ ባለሙያ ነኝ። ያው ሂሳብ ነክ ነገር ያው ብዙ ሪስክ ስላለው በአግባቡና የሚወጣውንም ወጪ ሆነ የሚገባውን ገቢ በስነ ስርዓት ልክ በሆነ አሰራር በመስራት ድርጅቱን ውጤታማ ማድረግ የተሻለ ነገር ላይ እንዲገኝ ማድረግና አሁን ባለበት አቋም አሪፍ ስለሆነ ከዚህ በላይ ደግሞ ለማህበሩ አባል ውጤታማ እንዲሆን ደስተኛ እንዲሆን የተሻለ ነገር በመስራት የድርሼን ወጣ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ለማህበራችን አባል ለሆኑት ሰዎች እስካሁንም አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በየትኛውም አጋጣሚ ሰፖርት እያደረጋችሁን ስለሆነና ከጎናችን ስለሆናችሁ እያበረታታችሁንም ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እና በተጨማሪም ደግሞ የትኛውንም ሰው መጥቶ የማህበራችን አባል መሆን እንደሚችልና የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ለማሳወቅ እወዳለሁ። አማ የሮንሳ አማ የሮንሳ ከንከስር ከጅራ ዲስ ጀራሳ አንመቀንኩ መስራት በቀላን ጀደማ ወጅቱ ወልዳለሩ ተጨፊዎች ገምታቲ ገይን ወጅኪያ ወልዳለሩ ተጨፊ ወጅ ገምታ ከሰት በረሽቱ ወልዳለሩ ተጨፊ ወጅ ገምታ ከነ ከረፉን ድራትቲ ቶኮታኔ ወልከበጃን ወጅ ገይ ወጅ ኬኛ ባውዳን ያለ ኬኛ ደዲቲ ቀምኑ ቤኩምሰ ቀምኑ ወሊን ወጆቹዳን ቶኮታኔ ወሊን ወጆቹዳን ወልዳ ከነ ጉድኒ ወልዳን ኩኑ ጉደት ያነስ ጉደቹ ደንዳዋንቴ ቶኩማዳን ጃለላን ከለፉ ድራትቲ ወልዳ ከነ ወጅኒ ወሊን ጉደቹ ደንዲቹን በረባች ሚሲንሳ ወልዳ ደርጎ ተጨፌቲስቴ ሚሲንሳ ከኒንታኔ ፒሲስ ሩሴ ሚሲንሳ ወልዳ ደርጎ ተጨፌ ወጂ ገምታቲፍ ወልዳን ኬኝ ይሮማና በናዳ ኮታ ወሊን ወጀና ደንዴቲ ቀብደኒን ቤኩምሰ ቀብደኒን ወልዳራት ይርማዳዳ ወሊና ወጀኑ ዮ ወሊን ወጀኔ ጉደቹ ደንዴኛ ከራ ፉልድራትቲ ጀቹ በርባዳ ወረምሲን ሰንታኒ ፊሞ ወበኑ ፍደተኒ ከራ ወልዳት ሲኑ ደንዴስ ወልዳን ኬኝ ይሮማና በናዳ ጀቹ በርባዳ አማሃላ ጋዳፊ ወጀቴ ወሊን ጂምሲት አማሃላ ቅዱስ አብርሃም ይባላል። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ቋሚ ሰራተኛ ነኝ። ለድርሻ በሂሳብ ስር ነው ሂሳብ ክፍል ስር ነው የምሰራው እና ግዢ ለማህበሩም ለራሳችንን በመታመን እንዲሁም ለከስተመሮቻችን በመታመን እየሰራን እንገኛለን። ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ሳንል ባለን ጊዜ ሁሉ በአግባቡ እየሰራን እንገኛለን። ያው የማህበሩ እድገተኛም እድገት ስለሆነ እንዲሁም አባሎቻችንም እድገት ስለሆነ ለድርጅቱ በቋሚነት እየሰራን እንገኛለን። ያው ከዚህ በፊትም እንደተባሉ ነው በማህበራችን ላይ ብዙ አሉባልታዎች ይነሳሉ እና አባሎቻችንን ማለት የምንፈልገው ከኛ ጎን ሆነው የሚሰሩትን ስራዎቻችንን እያዩ እንዲያበረታቱንና እኛም ደግሞ ለተሻለ ስራ እንድንሰራ ከኛ ጎን ሆነው እንዲያበረታቱን እላለሁ። አመሰግናለሁ።
maqaan koo Taarikuu Adaanaa jedhama. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa keessa mana kuusaa itti gaafatamaa tajaajila nuyi kenninu akkuma fuuldura keenya ilaalaa jirtan namoota adda addaa uffata asitti bitatu asitti dingilfamee asitti taakamaa fi miseensota asitti dureen akka miseensi fayyadamuudha. Kun waldaan kun namni kamiyyuu ufee asitti fayyadamuu danda'a. Akkasuma immoo miseensis garaagarummaa birrii hanga birrii 5 fi birrii 3 gidduu keessatti reeditis ji'a 3 fudhatee kan kaffalu miseensi akkasitti fayyadamaa jechuudha. Karoorri keenya kana caalaa fakkeenyaaf amma akkuma siin jedhe dura siin jedhe barbareen ni jira. Oftoo barbaree illee akka poroosesii xumurree irraa oftoo barbaree galchine kana caalaa hojii itti galuudhaaf kanneen midhaanonni afaan midhaan dheedhii tokkoon guutamee waan hin jirre isaanis guutanne karaa fuulduraatti barbaree fi shiroo fidnee akka hojjennuuf jecha. Miseensaa fi ergaanuudhaan waldaa kanarraa faayidaa akka argatudha. Akka karaa biraatti amma xaafiin kan gurguramu naannoo 140 kuma 15 gurguramu. Miseensi keenya ofii asitti namni miseensa ta'etu guutumaan guututti asitti beekni jira. Namni kamiyyuu ofii asitti wal fayyadamee gaariidha. Namni kun itti fayyadamaa jiru ani itti fayyadamne qofanii fayyadamanii jiru. Ayyaanonni karaa fuulduraa kan hin jiru. Ayyaanota kanaaf wantoota adda addaa galchuudhaaf qophiirra jira waan ta'eef namoonni kunis ofii akka fayyadaman jechuudha. Kan akka re'ee kan akka hoolaa horiillee akkuma galchina kana laalee kana caalas deemnee hojjenna namni ufee laalee akka fayyadamu. Kan dargaggoo Finfinnee fi Oromiyaa hojjetu hirree guddaa qabda amantee jarreen abbaan biyyaa waldaa caffee hojii gamtaa beemaan laftee hundaa. Wanti Saayidaan jedhama hojjetaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Tajaajila ni kennu hojjettoota ofiisii jira saarbiisii ganamaaf galgala guyyaa tokko guyyaa walgahii jira amboosii kamisees qarsaa maalimaas nan deema guyyaa ayyaanaa fa'a gurgurtaa irraas ta'ee hojiidhuma tokko keessa waldaan irraa eeggatu irraan hojjedha jechuudha. Miseensota baay'eetu jira miseensonni baay'een jiru isaan keessaa sheeriin bitannees jira hangalama'ee jirus jira isaan sheerii isaanii bitatanii karaa waldaatti dhufanii sirriitti hojjennee hojii jijjiiramne jechuun barbaada. Kan hojjete hojiin kabajame hojiin tuffatini waan argatte hojjetu keetumaan of abdatu. Salamuun jedhama. Hojjetaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Gaheen hojii kiyyaa konkolaachisaadha. Bukkeettan kenninuuni yeroon ajajan qabaanne konkolaataan gibbii sirra dhaabbatu amma hin taa'u manni baaburaan jira. Mana baaburaa keessa ijoollee mana baaburaa keessa hojjettu yeroo hojiin jiraatu waa tokko nan gargaara. Miseensonni nama baadiyyaarra iddoo isaaniitti irra jiran naannoo isaaniitti irra midhaan irree wanta jiru tokko hin jira. An akka biqiltuu wanta kabaabii isaaniitti irra jiran walitti nu qabanii osoo giddii qaxaramuu bichaa miseensa ta'uu isaa gara ijoolleen bakka biraatti irra jiran kooreen isaanii midhaan naannoo jiru kooreen miseensaa naannoo midhaan jiru tokko odoo walitti qabee walicha wajjiniin walichaaf dhiyeessuudhaan akka midhaanii an akka shunkurtaa an akka waa tokko walitti qabanii fidanii walicha walitti dhiyeessanii fi walicha walitti bitate immoo isaanis bu'aa qabatu. አቢብ ይባላል። የጨፌ ሁለገብ ሰራተኛ ስራ ድርሻዬ ወፍጮ አስፈጪ ነኝ። ደንበኞች ሲመጡ አበጥሬ አስፈጭቼ እሰጣቸዋለሁ። በስራው ተሰስቶ ነው የሚሄዱት። ሌላም ያሉ ነገሮችን ጨማምረን እና ብዙ የሚጨምሩ ነገሮች አለ። የበርበሬ ወፍጮ ይጨምራል፣ ሽሮ ወፍጮ አለ። እነሱ ተጨማምሮ ያው በሰፊው እንደሚሰራ ነው ያው ሀሳባችን። Maqaan kiyya Taamiraat Takkaa jedhama. Haalli nurra jirru baay'ee dansaa fi haala gaariirra waan jirudha. Akkaataan nurra jiru haala qaala'insa gabaatiin wal qabate fakkeenyaaf gabaan fi asirraa garaagarummaa baay'ee qaba. Yoo itti xaafiin bakkeetti amma kiiloon 140 nu biratti amma 115 amma 125 gidduutti kan jiru darbee immoo miseensota keenyaaf illee haala diskaawuntiin jira. Fakkeenyaaf miseensa kan ta'ee fi kireeditii fudhachuu danda'a. Miseensotaaf immoo 125 fi sheerii kan qabu liqallee kennuu ni dandeenya jechuudha. Gara fuulduraatti kan qophoofnee jirru ayyaana dura keenya jiruu fi ayyaanota dura keenya jirutti immoo wantoota garaagaraa dhiyeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan akka lukkuu, hoolaa, re'ee, sangaa fa'aa wantoota kana fakkaatan muduraalee garaagaraa
fi shunkurtii wanna adda addaa dhiyeessuu ni dandeenya. Kabal gamnee diina keeni kanuma keenya keeni. Gaya nuti gaya barmanda, emang itu nih kayaknya bayi nuti gambaran itu, agar tangkan ama nih gitu. Anak ada tuh nih, juga tuh anda undas, sini guru ajar lah, mam itu nih gambaran, mira gambaran nih, bayar majalah gitu. Maka aku bersama tuh nanya lah, total alaga ada nggak bisa nyerah, wanta jujur. Semi jam berapa dari mana? Secara bisa mustang gitu, yang paling kuncinya. Ini tapi yang cuma lenyam besar-besar semua kalian bisa. Walda dargaggoo caffee hojii gamtaa walii galaa kan dargaggoo Finfinnee fi Oromiyaa hojjatu hirree guddaa qabda amantee jarreen abbaan biyyaa waldaa. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa daawwachiisni keenyaarraaf qabanni kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin yeroo gaarii qabaadha. Callaa calleessa Oromoon ijaarsa manneenii.